Wasa di kami wajji ofta. Gala gala nyaatu. Gala nama nyaatu. Gala raroo nyaatu. Yoo si mudate kami wajji ofta. Gaali nama nyaatu yoo duruu buufte si nyaata. Gala raroo nyaatuun dura buusa yoo ni fiyatte gala gala nyaatuutu isa nyaata. Haya gala gala nyaatuun dura buusa yoo ni fiyatte immoo gala raroo nyaatuutiitu booda isa raroo nyaata. Akkamitti mee sadeen kanaan deemta. Jabduudha bar dubbiin. Akki gooto dura dursoo gala gala nyaatuuf itti aansita. Katti aansitu gala nama nyaatutti aansita. Kabooderra gala raroo nyaatu gooteeti raroo gala duraa san fuutee isarra keessa. Ifirra nyaachuun danda'u waan ta'eef akkasi waliin oofta. Bilaashatti nan oofnee beeki. Yeroo ammaa kana keessatti warra akkasitti yoo ni fe'ati diiniifiin dalageette duubaasa nyaatu jira firqaa janii. Firqaa maqaa addaa baafattee nama waa dalagu nama kheyrii dalagu waatti himuu jira. Hoggoon akkas goote akka gaala san mala gootetti kanaas malaan siima. Waan jette tanarra qabatama fiti. Nama hamachuudhaan maaltu sigee waa'ee namaa dalaguudhaan maaltu sigee akkaan dalagu akka malee dalagu inninis karaa rabbii dalagu jiraati karaa rabbii dalagi isan dalagini gaala gaala nyaatuun ta'in gaala raroo nyaatuun ta'in gaala nama nyaatuun ta'in jetteeni namoota duude duuba warra daawaa godhu warra ilmi himu warra kheyrii dalagu san akkan daleene laamsheessuudha qabdan. Firqaan namaaf hin toltu saaf hin toltu warra diin keessatti adda fayyica'insa fidu ka'ana malee namni biraa hundi warra ibiddaati anaa warra jannataati jedhu hogguun fi gartan afaanin jedhu hojiidhaan jedhu nama kijibaadhaati karaa shayxaanaa jirta shayxaanni ana kheyruun jee ati anaatu irra caalamaa jetta shayxaanni gaafattu adeeme sujuuduu dide nagarre ana kheyruun jee anaarra caala jee namni anaan namarra caala jee hundi karaa shayxaanaa jira akkasi quba qabaadha. Assalaamu alaikum.